oduu ammee injifannoon obsaan dhufa jechasaa kan xumuraa gootichi islaamaa jeneraal Abu Ubeydaan akkasuma duguuggaan uummata keenyarra gaggeeffamaa jiru dhaabbachuudha qaba. Nuti qabsoo itti fuunachuudhaan haasaa walfaana kan duraan taasisaa ture erga ajjeefamuu isaa gabaafameen booda miidiyaaleen guutuun akka malee qoodaa jira. Haa ta'u malee ajjeefamuun isaa hanga ammatti wanni mirkanaa'e hin jiru. Kan ajjeefne jee ministeera muummicha ministeeraa Biniyaam Netanyaahuu kan Israa'eltuutu ajjeefamee jira. Abu Ubeydaan garuu ammallee jechuudha Hamaasiimuu hin gabaasuu hin barbaadu jechuudhaan kan dubbate yoo ta'u akkasuma ministeerri dubbii himaa jechuudha Israa'el ajjeefni Abu Ubeydaa jechuudhaan dubbataa jiran hanga ammatti isaan gaa sodaa jechuudha Abu Ubeydaaf qaban akkatti isaan Abu Ubeydaa sodaatan isinuu beeytanii. Haa ta'ummaa erga haleellaa raawwatanii ajjeefne jechuudhaan gabaasaa jiran miidiyaaleen qoodaa jira. Ammoo gareen Hamaas hanga ammatti ibsa baafte tokkollee hin jirtu jechuudha. Yoo jechuudha du'es rabbiin hiree shahiidummaa keessatti haa galmeessu. Qabsoon takkaa gootota hedduu wareegaman kanaaf dhibboo deebi'een beeku kanuma san caalu dhufaa jechuudha. Hanga Abu Ubeydaa ga'ee katti aanus Abu Ubeydaa caala inshaallah. Rabbiin ajjeesin jannaa ibsa Hamaas nagaa ragaa qabatamaa guutuu argachuudhaaf kanatti aansuudhaan oolumeenni Gaazaa guyyaa arraan tanaatis hedduu nama gaddisiisa. Bakka takkatti haleellaa uummata gargaarsa eeggachaa jiru irratti Israa'el haleellaa raawwattee namoota 20 ajjeeftee 420 ol miidhaa hamaa qaqqabsiite madeessitee hospitaala jiran. Akkasuma waliigala namoonni Gaazaa ajjeefaman 63,500 ta'uu gabaasaaleen heeraati jira mirkaneessaati jira. Kanatti aansuudhaan dhaabbanni Global Sumud yookaan dhaabbanni tola ooltummaa imala isaa gara Gaazaa eegaleetti jira. Dooniiwwan yookaan bidiruuwwan 20 fe'achuudhaan alaabaa Gaazaa uummata Falastiin firfirsuudhaan Itaalii, Giriik yaani Baarseloonaa irraa ka'ee jechuudha Tunuuziyaan akkasitti gara Gaazaa uggura cabsuudhaaf waaw dooniiwwan gurguddoo tana laal baararra imala isaanii eegalchiisuuf qophii xumuruu beeksisaniiti jiran. Kun waan baay'ee nama gammachiisu. Inshaallah fulbanni biroo eegalu kuni mariin Niiyorkitti gaaf fuulduraan taa'amu deemtu Ameerikaan hooggantoota jechuudha Gaazaa akka isaan walgayii waliigala mootummoota gamtoomanii kanarratti kan Niiyorkitti taa'amu deemu irratti gaggeeffamne uggurtus uggura kana akka rabbiin gartee irraa kaasu asumaan du'aa goona jabaadha isiniin jenna. Inshaallah Falastiin bilisa ni baati biyya ni taati gad dhaabbatti biyyummaan isinii mirkanooyti akka addunyaatti kabajaa ni harkatti inshaallah. Irratti aansuudhaan mootummaan Turkii nageenyi waa hunda tursa nuti naannoo keenyaa fi michoota keenyaaf nagee ni buufna jechuudhaan dubbatee guyyaa arraan tanaa mootummaa Paakistaanii wajjin wal arguudhaan marii taa'ee waa jechuun sektaaraa Israa'el Gaazaa irratti jechuudha raawwachaa jirtu akka cimsanii balaaleffatan. Kun duguuggaa sanyii kan namummaarraa jechuudha addaa jechuudhaan ibsa walfaanaa baasanii cimsanii balaaleffatanii jiran. Kanatti aansuudhaan mootummaan Turkiitii fi Chaayinaattis wal arguudhaan waliin marii taasisanii yaada wal jijjiiran waraana Gaazaa keessatti deemaa jiruu fi kan Raashiyaatii Yukureen akkasuma kan Siiriyaa keessarrattis marii taasisuu gabaasaniiti jiran. Kana dubbimtoonni miidiyaalee gurguddaatu gabaasaa. Netanyahuun haasaa taasiseen Israa'el haleellaa hidhattoota Hamaas irratti raawwattee Abu Ubeydaa ajjeefte garuu ammoo gareen Hamaas ibsa baafte tokkollee hin qabdu jechuudhaan dubbate. Silaa isa kana irratti xiyyeeffatanii isarra buusanii isaa fi Tiraampii kana jechuudha calqodne isaa Ameerikaa. Doolar Tiraampis kan jechuudha nuti ganda gadii kutee jiraa azaaba keessaa gubachuu deema jennee eeynu lakki an jire jechuudhaan as deebi'ee ibsa walfaana baasaa jiru. Akkasuma inumaa kunoo teessoo Saudi Arabiyaa godhachuudhaaf guyyaa irraan tanaa jechuudha dhiyeenya kana eegalee gamoo dheertuu maqaa isaa maqaa Tiraambii irratti moggaasuu deemu kan duruun jechuudha yeroo jechuudha akkanatti sanada kaanii jechuudha eegalan ijaarsa maqaa Tiraambii irra barreessuudhaan jiddatti eegalee jira. Bara 2030tti ni xumuramtii gamoon tun jechuudhaanis akeekachisanii yaanii ibsaniiti jiran. Tiraambii kusumaan teessumaan biyya imichummaaf jabduu akka gaariitti jechuudha hariiroo wajjin qabu akka biyya isatti ilaalu
suuditti galuu deema fakkaata dhiyeenya kana ibsa waa taa'us itti baaseen namoota Waashingtan DC keessatti jechuudha nama ajjeese murtee du'aatiin adabuu akka adabnu itti yaalaatiin jiraa jee hara shari'aa dhufuu deema fakkaataatiin beekne egaa akkasii kanatti aansuudhaan jiddumaamee jechuun mallattoo gurraatti na tokkodhaan subscribe godhaadha dhiyeenya kanaanis gaasiin isin gabaasaa hin turre dhiifama isin jechaatiin ture isinillee dhiifama akka naa gootan agareetiin jira yaada isin koomentii lannaa keessan galatoomaa isin jecha kanatti aansuudhaan Suudi Arabiyaan ministeerri jechuun ibsa baaseen rifeensa mataa agooguu dhabuun riyaala kuma nama adabsiisaa jechuudhaan ibsa baasee hojjettoota mana nyaataa yookaan hoteela dalagan irratti kanaaf dhiironni Arabiyaa keessatti nyaata hojjettan hoteela rifeensa keessan shaashii itti maraatitti caasaa agooga yaa'an xiqqoo gabbaanaan to'annaa yala oollaan kuma adabamtan kan akkasii firratti eegaadha kanatti aansuudhaan mootummaan biyya tanaa Maammed Salmaan guyyaa irraan tanaa waggaa 40 isaa akka gaariitti bifa o'aan kabajatee hawaasni illee gammachuu isaa akka gaariitti haalaan wajjin qooddate dhugatti tarkaanfii fi ejjennoon inni biyya tana guddisuuf qabu akka gaariitti nu gammachiise bara 2030 keessatti jechuudha jijjiirama guddaa fi haala muuxannoo fi addunyaa hawwatuun kan fiinxa bahuu jechuudhaan ibsa wal faana baasanii yaani hooggantootaa fi hayyoonni beektonni akkasitti ibsaa oola. Kanatti aansuudhaan tapha kubbaati kan galgala kana eegamaa jiru taphattoota gurguddaa garee ciccimtuu Arsenaalii fi Liverpoolitu wajji taphachuu deema jechuudhaan deeggartoonni qaama lamaanii garee lamaanii akka gaariitti uffata isaaniitti wajjin hamilee qabanii dhaadannoo irra jiran kamtu mo'aa jettan nuti deeggartoota taphattoota taphaatii miti haa ta'u garuu hamilee warra gareewwan kana deeggaranii eegumaaf oduuleen biyyoota giddugalaatii fi addunyaa qabanne kana fakkaataa gara oduu biyya keetti isin dabarsinu Dr. Abiyyiin nuti Itoophiyaanonni akka gaariitti guddina irra jirraa jabaachaa jirraa hojiitti jirra jechuudhaan akka gaariitti hojii jiraachuusaa agarsiisee akkasuma fulbana kanaaf gammachuun akka eegaa jiru ibseeti jira suuraa fuuluma isaa laaluutu irraa mul'attii fuulumaan isaatu kan dubbatu fakkaata hidha haaromsa laga Abbayyaa xumuruun akkasuma akka gaariitti waan fuuldura kan hojjetamuu ta'u kan nama ajaa'ibsiisu ta'u agarsiisaati jira haa ta'u garuu duulli tokko tokko kan irra banamaa jirus Dr. Abiyyiin bishaan Naayil hanga tokko Masrii gurguree jiru irra banuu kun ammoo soba ta'uu warroonni jechuudha dubbi deebistoonni irratti deebisaa jira warra jechuudha shira kana xaxaa jiruuf hundaafuu fulbanni kun maaliif akka dhufu maaliin akka dhufuu fi maal akka fidee dhufu walumaan eeyna borurraa eegalla Seepteembar yookaan fulbana kanatti aansuudhaan pirezidaantiin naannoo Oromiyaa buufata xiyyaaraa Booranaatti jechuudha ijaaramee ture irraan tanaa balaallee eegalchiifnee jira jechuudhaan eebbifnee jechuudhaan gara fuula Facebook isaatiin maxxanseeti jira haa ta'u garuu keessoon hawaasaa akkam jira uummata keenya rabbi nagayaa buusu jenna kanatti aansuudhaan gocha dargaggoonni qindoominaan Somaalilaandii uummata Oromoo miskiina achi keessa jiraatu irratti jechuudha raawwatee poolisiin ajajaan poolisii walii gala Somaalilaandii ibsa baasee fi akkasuma hayyoota beektonni ibsa wal faana baasanii nuufi Oromoon seenaa dheeraa waliin qabnan barziyaa barrirraa kaasee nuti deemaa dhaabbaa keessan gaafadhaa jechuudhaan warreen jechuudha qindoominaan dargaggoota waan kana raawwate dhugaa itti himuudhaan akkasuma nuti obboleeyyanii jechuudha seera shari'aatii fi amantii fi waa hundaanuu tokko michummaa jabdus walitti qabna osoo biyya fudhatamanii akka isin jettan kana oofuu hin taane tun biyya if dandeessee jechuudha ta'uu jirtu shari'aan bultuu fi wanna qabdu isin laallattu jechuudhaan yoo jechuudha irratti deebisan akkasuma haadha abbaan keessi yoo dhukkubsatan Finfinnee yaalamaa jiran Finfinneen lafa Oromiyaa lafa Oromooti Oromoon lafa bal'oo qabdii fiifu akkasuma waraana isaanii jira waraanni isaaniitti kan Soomaaliyaa wajji walolaa jiran achitti yaalamaa jiran Finfinneetti akkasitti irratti deebisaa jiranii oolanii jechuudha kun cunfaa oduu guyyaa irraan tanaati oduu irraa qabne kana fakkaata kan biraatiin an gola deebinutti shergoodhaan facaasaa akkasiin dhiyeessu oduu ammeeti oduulee inshaallah ammaa booda bal'inaan itti fufti jabaadhaan isiniin jaa subscribe godhuu qofa hin dagatinaa yaada koomentiidhaas yaada keessan koomentii irratti nuu kaayaadha idubbifna isiniif deebifna ammoo shergoodhaan facaasaa subscribe qofa nu godhaa laayikiidhaas tuqaa gara YouTube kanaan salaamu alaikum